guddaa galatoomaa jedhanii jiru. Itti aansee immoo waa isaan jechuu barbaadanii ani akkaataa mucaan koo kun itti goddaamte hin beeku. Ana biraa yeroo muraasa dura kan isheen nagaa ana biraa deemte. Amma immoo sababa isaa waan hin beeknee fi garaan koo nan cinne sababa isaa hin barree. Kanaa yoo siin danda'ame sababa isaa kanaa akkana deeggartanii adda naa baastanii an humna hin qabu humna ittiin adda baafadhe humna ittiin deemee waan kana adda baafadhu hin qabu waan ta'eef imaanaan isinitti kennadhaa jechaa jiru. Haa ta'u ishee imma an biraa gaaffii natti ta'ee gaaffii dhimma mucaa koo kanaa uummanni koo naaf gaafatu yaada biraa jettanii qabda yoo jiraate yaada barbaadan ilma keessanitti madhaati inni sabatti isinii dabarsuu hin danda'a. Yaada garaa keessanitti isin dhukkubsaa jiru tokko lama jedhaati dubbatadhaa isin dhaga'aa jirraanuun. Kana booddee waan jedhu hin qabu, waan dubbadhu hin qabu, waan dubbadhu hin qabu. Eshi obbolaan boonii si bira jiru namni biraan jira si bira. Yeena bira jiru akkam beektaa sooyyee? Oko. Akkamidha jaartiin amma jira mitiire amma kanatti haasa'uudhaaf xiqqoo hin rakkisaa. Dhugaan. Nama jechuun nama miidiyaan kunis waan hundumtu kun haaraadha jechuun biyyaansi silkiimti kun iyyuu isaaniif haaraadha sii gala mitiire. Walumaa galatti jaartiin haasaa dheeraa haasa'uu hin barbaanne qaamni dhimmi isaa laallatu immoo waan jiru kana adda naaf baasu akkaataa du'a isheetii kana adda naaf baasu alaa yaadni isaanii gabaabamatti jechuudha. Akkaataa du'a mucaa kooti kana adda naaf baasu akkamitti akka ishiin of goddaate maaliif akka ishiin of goddaate adda naaf baasu uummanni kun immoo na bira dhaabbadhaa waan dandeessaniin na bira dhaabbadhaati adda naa baasaa rakkoosaa kana adda naa baasaa jechaa jirudha. Tole ishee hin ga'a obbolaan ishee biraan jiru yoo ta'e gaaffii qaban yoo jiraate hin qabanis yoo ta'e deebii barbaadan kennuu danda'u. Obboleessi jira na bira kan jirudha. Eshi haadha keenyaatiin illee nu jiraadhaa umurii nu dheeradhaa nuti illee hamma dandeenyuun akka dhala keessanii yoo isinii ta'uu baanne illee hamma dandeenye uummata faana wal qabannee isin bukkee jirraa. Isin amma kana of miitanii gadda keessa amma kana of buustanii akka of miitanii hin barbaannu isin nu barbaachistu nu jiraadhaa umurii nu dheeradhaa haadha keenya unuuf isin booniif qofa otoo hin taane unuuf illee haadha unuuf warra isin bira jiruuf warra isin dhaga'aa jiruuf kanaaf immoo yaada keessan waan isin barbaadan kana waan qalbii keessan keessa isin shakkisiisu uummanni kun isin bukkee dhaabbatee dhugaa barbaadaniifis wal faana isin gargaarraa dadhabina isin bukkee jirus hundumayyuu nuti harka mirgaa taanee akka booniitii yoo ta'uu baanne akka boonillee isinii yoo guutuu dadhabne illee waan barbaachisu hundumaa isin bira jirraa jechaa jiru uummanni illee isin immoo unuuf jettanii ijoollee keessan kanaaf jettanii ijoollee biyya keessaaf biyya irraa ta'anii isin faana dhiphatan kana ilaaltanii akkasiin nu jajjabaattan barbaanna si yaada koo. Galatoomaa waaqayyoo sinaa jajjabeessu kana caalaa harka keessaa haa qabu sin jechuu barbaannaa saba keenya bakka buunee isin duukaa jirraa. Yaadi keessan yaada xinnoo yoo ta'e iyyuu yaada waan baay'ee of keessaa qabaa. Kun immoo sabaaf sablammii isin jaallatan hundumaa fi gaaffii kana gaaffiitiin hin gaafatamaa isiniin jechuun barbaada. Gadda keessan irraa kaatanii galateeffachuufis haa ta'u haqa mucaa keessan barbaaddachuu fi as baatanii nu haasofsiisuu keessanii fi hedduu nu galatooma. Waaqayyo sinaa eebbisu umurii dheeraa jiraadhaa. Ijoollee baay'ee qabdu ijoollee isin agarre baay'ee jira hedduu jira isin jaallatu harka isin qabu isin jajjabeessu kanaaf jabaadhaa umurii dheeraa isinii hawwina waaqayyo gadda kana gammachuu tasaatti isiniif ajajjiru isiniin jechuun barbaada. Asabaa isin mitanis akkuma kanan jedhani waaqayyo jajjabina guddaa isiniif haa kennu akkuma Hamzaan jedhe waan godhamu hundumaan waan hojjetamu hundumaan namoota bukkee gaamuu barbaachisu bukkee geenye akka isin jajjabaattanii hin taasifnaa uumaa rakkoo tokko hin jiru waaqayyo isin gargaara jabaachuu qabdu cuuchaan faan isin bukkeeru waan ta'eef
jajjabeessuu qabdu jechaa fa'aa jechuudha. Maafanii jajjabina waaqayyo isiniif haa kennu. Amin. Isi waaqayyo isin eebbisuu galatooma. Sooyyee itti dabaluudhaan yaada isaan qaban ibsachuun tulfaata malee akka natti mana taasaa turanitti tokkommoo lama mucaa kana eessa akka isheen jiraattu mana isheen keessa jiraattu hin beeku maal akka ishee qabeenyi ishee maal akka ta'e eessarra akka ga'e maalirra akka ga'e ani hin beeku kanaafi akka bakkeetti na jalaa hin banne lafqi mucaa kootii akka bakkeetti na jalaa hin banne jedhanii si natti himanii turanii xiqqoo taasisuun xiqqootti cima waan ta'eef. Dhugaadha itti cimaa gadda kana keessa ta'anii sooshaal miidiyaa kanas hin beekan gatii ta'ee fi itti cimaa fuula isaanii irraan hubannaa hin dubbisamu akka kitaabaa gatii ta'ee fi atis immoo baay'ee galatoomii egaa akka harmeen keenya jechaa jiranitti haqa mucaa koo naa barbaada akkamittiin akka isheen duute mucaan koo gammadduu turte na bira turte ol deebite qabeenyas immoo horatteetti qabeenya ishee eessa akka jiru hin beeku maal akka qabdus hin beeku eenyutti akka kennames maqaa eenyutiin akka jirus ani hin beeku kanaaf duraan dursee haqa mucaa koo naa gashaa waan isheen qabdus immoo naa funaanaa mucaan koo rakkattee bakkee teessee kophee xaraddee rakkina baay'ee argitee narraa addaan baatee waggaa hedduu turtee qabeenya kana horattee gaa'ela dhaabbattee mucaa koo gammadduu isheen beeka malee of balleessitee ishee hin beeku. Kuni anaan akka bakka kanarra bu'ee jechaa jiru jechaadha. Haadha keenya irraatii kana dubbisaa jira hundi keenya iyyuu kanaafi rakkoon tokkoon jiru sabi keessanis hin dhaga'eera muyyee waaqayyo haqa ishee sin barbaada waaqayyo argeera waaqayyo duwwaan isiniin immoo sinaa jabeessu rakkoon tokkoon jiru qaamni ilaallatu as jala namoota hedduu jira namoota gurguddoo jira namoota seeraa poolisoonni namoonni qaama seeraa sirriitti beekan jiru namoonni qabeenya boonii beekan jiru hiriyoonni ishee jiru kun egaa ispeeshaalii naannoo boonii namoota jirtanii fi dhaamsa guddaadhaa isiniin jechuun barbaada amaanaa haadha keessanii kana galmatti godhaa harmeen keessan amaanaa isinitti kennatteetti fuula ishee dubbisa magatii ta'eef akka kitaabaa fuula kana ilaalaa haqa obboleettii keessanii barbaada isiniin jechuun barbaada yaada dabalataa yoo jiraate itti dabalaa warri mana keessaas. Dura maazarii keenya waaqayyoon isin jabeessu hunda caalaa booniin darbiteetti booniin deemteerti isin jabaachuu qabdanii isarraan itti aansuudhaan ijoolleen Oromoo ijoolleen boonii jaalattan hundi keessan shamarran jechuudha booniin nuuf misaalee turte maazarii keenya waan qabnuun gargaaruu qabna yoonis isaan bira dhaabbatiin maazarii keenya akka dubbatanitti namni na gargaaru hin jiru booniidha kan na jiraachistu ishiin deemteerti humnallee qaban ilaalaa jirra kanaafuu hundi keessan waan qabnuun yoo namni baay'een birri 10 illee gargaarree yoo walitti dhufe birriin sun baay'eedha kanaafuu meeron gidduutti waan inni haasoo barbaadu amma walumaa gala kan isaan dhufanii fi waa'ee waan biraa osoo hin taane tokko uummata kana galateeffachuufidha kan isaan dhufan siigalee uummata kanaanii kabajaanii reeffa mucaa koo fiddanii ija kootiin awwaalna biratti ofii kootii awwaallachuu koo fi baay'een isin galateeffadha itti aansee immoo haqa mucaa kootii mucaan koo gammadu turte waan itti badeen jiru narra akkadha jettee waan natti mattee hin jiru ani hin beeku sababa isheen akkas of gootee fi ani hin beeku waan ta'eef sana baruun barbaada haqa sana dhugaa jiru sana baruun barbaada jechaa jiru kanaafidha kan isaan dhufanii tokko uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kana galateeffachuufidha kan isaan gara miidiyaa kanaatti dhufanii lammata immoo haqa mucaa isaanii akka barbaadamudha
jechuun haqee mucaa koo maal akka ta'e maaf mucaan koo akkas of goote kan jedhu fudhaa kan dhufanii kanumaadha isaan xumuraniiru isaaniin geggeessinaa isaan booda waan jiru isin maal akka jiru beektaa? Doctor. Baca itti fufaa. Yes. Dhaga'amaa jira kan kee? Eeyyee jira. Bakka baacaan fayyoo waan jedhu jiraate baacaaf carraallaadha. Baacaanis nama faana dadhabaa turedha. Guyyaa muraasa amma kana unu caala eenyutu walitti baacaan dadhabaa turedha. Baacaa waan jettu jiraate maatii kana takkaa dubbisiite isa booddee waan jiru nuti immoo itti fufnaa jechuudha keessaatiin maatii kana gaggeessina waan hafetti deebina shi chuuchaa koo guddaa galatoomii nu jiraadhu dhugaa rabbii atis dhaala taatee haadha keenya bukkee dhaabbatte sa'aatii kana asiin laayivii kan akkatti nuti argine haadha keenya jaallallee akkanatti jajjabeeffannu nu gochuu keef guddaa galatoomii baacaaf carraallaadhasti. Baca yookiin dammee. Hacaaluu naa humne. Caaluu haasa'e. Jira sagaleen koo jira? Jira. Injira ceekoo injira. Injiraan dhaga'ama sirriitti? Indagama odeessi. Galatoomaa waaqesna eebbisu. Hundarra caalaa akka tokkichoon faan jedhan maazariin keenya as nu gidduutti argamuun waan guddaadha. Fuula isaaniirra waan baay'ee dubbifama. Akkasitti gaafa walitti qabamnu waa goonee bahuu waa hojjennee bahuudha. Maazariin keenya afaanii baasanii akkasii kana naa godhaa nama jedhanii dubbatan miti. Namoonni as keessa jiran asirra jiran namoota baratanidha gara caalu. Yaada namaa dubbisuun yookaan immoo akka waabii namaa deemuun barbaachisaadha. Namoonni irra caala waan baay'ee hojjechaa turan baacaan faan namoonni sooshaal miidiyaa irratti ol ba'anii dubbanne isaan fayidha. Ituu baacaaf carraan kenname baacaan dubbate natti tola. Satu duukaa dadhabaa ture kallattii hundaafuu kan baay'ee dadhabaa turan isaan faanidha. Kanan jechuu barbaada. Xiqqoo rakkoon jira kan callisuu barbaade. Galatoomi aceekotillee nu jiraadhootillee sagalee taatee waan baay'ee nu faana dadhabaa turte nutis ni beekna. Baacaan sitti toloo ta'e namoonni sitti tolu takka dubbadhaati maazarii gaggeessina. Hin gaggeessina dadhabaa jiru. Maal isinitti fakkaata? Namni yaada qabu hin jiru taanaan maazarii nuuf adeemanii. Okay, Hamza ani maazarii gaggeessaa waa jedhaati gaggeessaa bakka ammaa koo. Wayi guddeenaa dubbatuuti hin xumurra. Bakka ani maalin jedhaani armeen keenya armeen